Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oro. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha daawwattoota keenya barnoota haalaan barbaachisaa ta'e karaalee ittiin subscribe hedduu akkaataa subscribe hedduu itti argachuu dandeessan yookaan immoo watch time guyyaa xiqqoo keessa subscribe guddaa channel keessa irratti karaalee isin itti argachuu dandeessan jechuudha. Guyyaa xiqqoo keessa sa'aatiidhaa fi subscribe keessan guyyaa xiqqoo keessa kaisin kumaan gahachuu qabdan jechuudha. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namni YouTube qabu hundi beekuu qabu akkasuma kan itti fayyadamaa hin jirrellee warri YouTube qabdan indaalle keessan kan itti fayyadamuu qabdu isin agarsiisaa isin jedha daawwattoota keenya. Barnoonni kun egaa hunda keessaniif barbaachisaadha. Na waliin turaa isin jedha. Akkasuma warri chaanala kanaaf haaraa taatan gaa chaanalii gubbaarratti Abduu Oroodhaa barreessaati. Maqaan Abduu Jimmaa ture Abduu Orootti jijjiiramee jira. Kanaafuu haala kanaan search gubbaarratti bakka search irratti Abduu Oroo yoo jettan channel keenya argattu bakka video jedhu jala galaati video hedduu agarsiisan jira jechuudha. Keessin jala darbee video hedduu jira keessin jala darbee irra galaati video kana irraa baradhaa isin jawla xaati akkasuma subscribe yeroo gootan all ka jettu gubbaa kaawwachuu hin dagatanaa isin jedha. Subscribe yeroo gootan gaa all ka jettu gubbaa kaawwuu hin dagatanaa akkasuma like sekundii takka isinitti fudhatte yookaan immoo daqiiqaa xiqqoo keessa like gochuu dandeessu like xiqqoo hin irraanfatinaa isin jedha. Akkasuma gaa warri channel kanaaf immoo maatii taatanii jirtanu share gochuu godinyaa keessanii share gochuu hin dagatanaa. Barnoonni har'aan isin agarsiisuu dhufe gaa waan haalaan barbaachisaadha. Karaalee isin indiscreen yookaan immoo subscribe guddaa ittiin argachuu dandeessan bilbila keessan irraa jechuudha. Bilbila keessan irraa karaa kamiin subscribe guddaa argachuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Kana gochuudhaaf gaa Google Chrome browser itti fayyadamtan bilbila keessan irraa gara subscribe guddaa argachuudhaaf jechuudha yookaan immoo karaalee isin subscribe guddaa ittiin argachuu dandeessanu Google Chrome gara YouTube Studio deemuudhaan barnoota haalaan barbaachisaa ta'e akka isin agarsiisaa. Faayidaa indiscreen guyyaa xiqqoo keessatti subscribe kuma takka ol ka argachuu dandeessan jechuudha. Warri itti fayyadamaa hin jirre warri itti fayyadamaa jirtanullee na waliin turaa isin jedha. Google Chrome ni seentu jechuudha yookaan immoo browser itti fayyadamtan irraa ni seentu yeroo takkaaf kana argachuudhaaf yookaan immoo bakka amma ani isiniin jedhu kana argachuudhaaf jechuudha. Google Chrome irraa eegasintanii gaa YouTube keessan asirra jiraachuu qaba yookaan gubbaa kana irra hin jirre YouTube keessan irratti barreessuudhaan ni seentu bakka YouTube kaanii tokko bilbila keessa irraa jechuudha. YouTube keessan eegasintanii gaa Google Chrome gatiin seenee ennaan barreeffama cibeessee waan naa baasuuf dalga ciibseen bilbila kiyya dalga ciibseen isinitti agarsiisa. Bilbila kiyya gaa yeroo dalga ciibsu haala kanaan naa baasa. Google Chrome seenaa warri bilbilli kan keessan akkasuma Google Chrome yoo teessan bilbilli keessan wanni isin ta'in tuqaa sadan kaa tuquudhaan gaa desktop site godhachuu qabdu giddeetaa jechuudha. Tuqaa sadan Chrome gubbaarra jirtu kaa tuquudhaan ola taa'uudhaan bilbila keessan barreeffama kan ola taa'uudhaan desktop site bakka jedhe kana mallattoo raayitii kana yoo irra hin jirre raayitii itti gootu jechuudha. Maaliif yookaan isin hin galchu waan ta'eef. Kanaafuu haala kanaan gaa as keessa eegaseentanii asirraa YouTube keessan jiraachuu qaba. Mallattoo haala kanaan isinii banaa yeroon haala kanaan isinii banee YouTube keessa YouTube yoo hin jirre asirra hin jirre mallattoo profile kaa tuquudhaan YouTube keessan asirra ni galchitu jechuudha. YouTube channel keessanii yookaan immoo channel asirra profile YouTube keessanii jiraachuu qaban isin jedha. Gubbaa kanarra profile YouTube keessanii jiraachuu qaban isin jedha. Kanaafuu haala kanaan yeroo irra seentan mallattoo profile keessan tuquudhaan gara YouTube Studio Google Chrome seentu jechuudha. Haala kanaan achi eega tuqtanii haala kanaan isinii baasaa YouTube Studio bakka jedhe kana irra gadi qabdu yeroo takkaaf jechuudha. YouTube Studio bakka jedhe kana irra gadi qabuudhaan haala kanaan opening new tab bakka jedhe kana dhuftanii tumayyuu irra gadi qabdu hammallee asirratti YouTube Studio irra opening new tab bakka jedhe kana irra gadi qabdu hammallee jechuudha. Yeroo irra gadi qabdan haala kanaan isinii banaa ganjallaa kana YouTube Studio isin agarsiisa. YouTube Studio ni seentu jechuudha. YouTube keessan irra seentu jechuudha ganjallaa kana. As dabarsitu gara YouTube Studio isin baasa yookaan immoo gara Chrome keessa jechuudha. YouTube Studio gaa Google Chrome keessa eegaseentanii haala kanaan isin banaa. Yeroo inni haala kanaan isin banee akkasuma channel keessan keessa isin galchaa jechuudha. Channel keessan keessa geessee isin galchaa jechuudha. Yeroo channel keessan keessa isin galchaa gaa haala kanaan isin agarsiisa. Guyyaa xiqqoo keessatti subscribe hedduu karaalee itti argachuu dandeessan jechuudha. Yeroo haala kanaan isin baasee asirra ni jirti content bakka jettu kana yeroo takka ni tuqxu dashboard ganjallaa bakka content kana eega tuqxanii gaa haala kanaan isin bana video isin qabdan jechuudha. Channel keessan irra video isin qabdan isin agarsiisa. Yeroo haala kanaan isin baasee ola taa'uudhaan video takka yookaan immoo ka duraan indiscreen jala hin kaawwanne yookaan immoo karaalee isin subscribe guddaa itti argachuu dandeessan takka isin agarsiisa. Haala kanaan gaa video keessan gadhiiftee dabarfattan sana takka irra ni tuqee isin agarsiisa. Video takka irra tuqee isin agarsiisa kan duraan gadhiisee dabarfadhe jechuudha. Kanaan durallee agarsiiseen ture video kana yookaan immoo barnoota kana jechuudha. Kanaafuu video tokko irra eega tuqxanii gaa haala kanaan isinii banaa waan duraan ittiin guutin yoo irraa hirriftee raattan asirratti itti guutuu dandeessu isin jecha
video duraan gaa descriptionii waa hunda yoo ittiin barreeffatin hammaan sana itti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan gaa eegara tuqxanii video sana ol xaa'uudhaan harka mirgaa irratti indiscreen ka jetti kun ni jirti yeroo takka bachee inni tuqxu jechuudha. Achirra eega tuqxanii gara indiscreen yookaan immoo dashboard yookaan indiscreen geessee isin galchaan isin jira. Yeroo isin video irra tuqxan haala kanaa isin baasa salleeda hedduu jira suutumaan ol xaa'uudhaan irraa olee kana salleeda hedduu ka barbaadan filattu video lama jira akkasuma asirratti immoo playlist dhaaf subscribe kaa'u jira waan barbaadan kaawwattu jechuudha. Asirratti akkasuma yeroo isin fakkeenyaaf asirra maal kaa'e video laman filadhee isin agarsiisa asirratti yookaan immoo subscribe barbaadoo ta'e fakkeenyaaf haala kanaan subscribe barbaadoon ta'e bakka kana salleeda kaalaman yookaan playlist asirra ni jira fakkeenyaaf haala kanaan asirra awwala subscribe akka namatti mul'atu yoo barbaade screen kaatu keessan agarsiisa screen sana yoon tuqu haala kanaan gamanatti na gaafata kun gamanatti video isin filattanii gaa screen isaa irratti isin gaafata asirraan fakkeenyaaf asirra subscribe naa kaa'ee jira awwala yeroo videoon sun taphatu yookaan immoo yeroo videoon taphatu playlist taphatu akka namni subscribe na godhu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan subscribe o profile YouTube keessanii isin kaa'a maqaa wajjin jechuudha. Gamana tuquudhaan yoo barbaadan playlist barbaadan channel keessan keessaa keessu jechuudha. Yeroo sana achi tuqxanii haala kanaan mallattoo qalamii isin baasa. Mallattoo qalamii kana irra tuquudhaan gaa playlist hidhattanii jirtan wanni keessanii bilbila keessan keessatti hidhattanii jirtanu playlist sana irra keessu fakkeenyaaf barnoota TikTok ka jedha kana irra gada tuqu yoo irra gada tuqu barnoota TikTok ka jedha playlist video sana kaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun gaa karaa gabaabaadhaan jechuudha fakkeenyaaf kan jechuun karaa gabaabaadhaan playlist kana yeroo taphatu awwala osoo playlist hin taphatin jechuudha. Dura bu'ee namoota playlist dhaggeeffataa jiran subscribe gaafataa jechuudha. Wanni kun dura bu'ee subscribe gaafata akka jee subscribe godhan jechuudha. Kanaafuu kana ni kaawwattu ustaniituma isin kana playlist fi wanni eega kaawwattanii kaatanii save ka jettu kaanii tokko save gootu jechuudha. Indiscreen kana jala playlist kaattu yoo barbaadan video kaawwachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee ol xaa'uudhaan isin agarsiisa haala kanaan yeroo isin haala kanaan kaawwattee kaatan save gootan isin agarsiisa yoo barbaadan duubatti deebitanii hammas video tokko filachuudhaan bakka hammas intani kana indiscreen kana video duraan jala hin kaawwatin ammallee irra ol xaa'uudhaan yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota tokko tuqxanii video duraan dabarsan tokko tuquudhaan ammallee ol xaa'uudhaan irraa olee kana indiscreen ka jedhanii barbaaddu irraa olee kana harka mirgaatti ol xaa'uudhaan indiscreen ka jedhe irra tuquudhaan gaa gara fuula duraa video gadhiiftan sana ni hidhattu jechuudha. Fakkeenyaaf kaawwadheen jira waan ta'eef abbaa arfeen kaawwadheen jira isin yoo kaawwattanii hin jirre haala kanaan playlist yookaan immoo subscribe yoo barbaadan nihu jala kaawwachuu dandeessu jechuudha. Guyyaa xiqqoo keessa subscribe kuma takkaa fi akkasuma watch time yoo barbaadan guyyaa xiqqoo keessa geessifachuu dandeessu yookaan immoo bakkaan gaachuu dandeessu isin jedha. Kana yoo fayyadamtan gargaarsa gara YouTube kan isin gargaarudha. Guyyaa xiqqoo keessa subscribe keessan kumaan gaachuu akkasuma channel keessan guddifachuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa warri itti fayyadamaa hin jirre indiscreen jechuudha. Waan barbaadan video barbaadan irra tuquudhaan hunda jala kaawwachuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamuu hin irraanfatinaa yeroo video maxxansitan yeroo hundaayyuu haala kanaan itti fayyadamaatii video keessan subscribe guddaa isin argamsiisuu danda'a isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa video yeroo dhaggeeffattan gaa like tuquu hin dagatinaa warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabataa video koo like share gochuu hin dhaabinaan.